dhugamaan garamaan ofii nu godhi akkuma bilbilinatti akkuma dura siin jedhe birriin tun yoo waan jettee hoy taate akkuma iluun siin jedhe san dhiisi. Yoo ammoo waan uummanni beekuu qaba jetteetti amante waan boru ittiin saalfanne yoo taate dubbachuu hin dandeetta jecha sirnaa fi guddina birrii osoo hin taane. Garuu dhumarratti ka barbaannu ofii garaa barbaanna araara dhugaa barbaanna. Amma bar dubbii xumurree eebbisa qoy maaruufin fixadhaan eegi. Asii bahee viidiyoo hojjedhaa osoo hin taane Xayyibaatillee viidiyoo banadhu ofii walii godhaati irraa bu'aa dubbii. Banadhu Xayyibaa viidiyoo. Saafi ofii dhugamaan ofii godhi. Nu waraabbanna eebbisaa itti miti haa jedhu. Nu waraabbanne gadhiifnaafi. Dhugamaan ofii godhi. Nam tokko gadi bu'aa wal irraan kaafanii nam tokko gannaa bu'aa dhiifamaa hojjetu. Yaa dhugamaan ofii godhi garamaan ofii godhi. Sana fuudhee dhaabbachuu hin barbaadu. Bayi viidiyoo rakkoon maalitti na araarsita isin rabbi akkaalaa isaan araara isaalleen fedhu nagaatti. Anasittima viidiyoo waan itti si araarsinu anasittima viidiyoo bayi ol guddisimu bayi. nama narrabsiisina. Xayyibaa baate wanna viidiyoo namallee narrabsiisni. Xayyibaanii ofii butaamtee baate namni tokko hin baafne bara. Amma kaasa amma bilbili achirraa nu sochi keessa jirtu barra okees dhawaa turte. Bilbili asiin asii olchi kaasa sagalee. Itti adubbanuu carraa nuu kennaa jira rabbi sodaadha. Kaasa isin dhageeffanna. Bilbili kaareefuu bilbilaa turte achi keessa teettee. Sirraa kaasaa kun sodaa waa takka hin qabu. Amma jaarsi kun beektanii namoonni rakkata. Waan kamiyyuu waan silaa ijaan argullee dhussee fira kana walitti deebisuuf deema jiran. Dubbiin bakkuma jirtu argaarrallee waan argaa jirrullee. Kanaaf amma baay'ee dheeressinee akkuma jaarsi gabaabsetti haa gabaabsinu. Dubbii yoo gabaabatte bareeda. Xaafiin illee ummanni kun hundi siif ta'a. Kabajaa kan kee ta'a. Kabajaa kan keessi fudhata. Ikkoo sababa uummata kanaa bara sababa iluu sababa ma'aruuf. Warra as keessa jiraniitii fi sababa mubaarak musammaa mana isaa dhufeef dhiifamaa obboleettii koo Xayyibaa koo jedheeni jira kana ol namni namaaf gartee waan isin dubartii taateef osoo birrii san isin naan galchin osoo birrii gaafadhe isin irraa naan fuudhin dhugaa kiyya haa baasu isin jennaan asirra kunoo iskiriinirra jira laayivii baneeraan achi keessa taa'ee namatti bilbiluu osoo hin taane dhugaa san hin baasnaa asitti ol deebite asuma irratti baati baali sodaan shuu waan nama guddaa yaaqii waan agartee Xayyibaaf illee wanti ibsuu barbaadu jira dubbii adda qaba baqassanii jaarsi dubbii adda baqassee illee haasa'uun hin barbaachisu dubbiin tasa wal dhaban eega tasa wal dhaban Ni qaba jennaan kala saafiin sitti ergamee jira aangooddanyaa saafiitiin aan jedhe maaltu na gube ammallee ani baalagumaa kana dalageetiin galee wanti na gube yoo anaa akka tasaa shaawarii ba'u beerri waliin galu suuraa na kaafattellee haanaa baasu yoo dhiirallee ta'e haanaa baasu an dhugaatiyya argee du'uu barbaadaa jedhe baqqaan. Ila asirratti takkatti himuu Xayyibaallee wanni beekuu qabdu nama 4,000 jira. Yoo wanni Xayyibaa kasi bira jiraatu jiraate kootu baasi jenneeni yoo dhufee baasuu hin danda'in akka hin jirutti fudhattee konfidansii ufiitiin namni 4,000 kun wanni akkanaa hin jiru saafiin soba'ilee murteessee fi gadi bu'aa waan ta'eef kanaaf wanni baay'ee hin jiru. Lammaffaa dammootu namni waliigalatti jechi biraa wallaalillee warri waa'ee miidiyaa beektalu AI isaatii kana qabri mucaan tolfataanaam AI buuse abduu jala galaalaala abduu mobaayil happii hojjetan sa'aatii namni qabrii keessa jiru qabrii keessaa lutu jedhee ol bahee deemaa jiru keessa jaartan qabrii keessaa AI'dhaan baafame jechuudha. Sa'aatii namni na fakkaatu waan barbaade hojjechiifamaa jiru keessa namicha kanaan amma jazbaa dhaqee AI'dhaan waan barbaade footoo si fudhatee hojjetee fi yoo fide kanas yaaduun gaariidha. Walumaa galatti
Mube rabbi sodaadhu yooma bahe AI oomaan sodaarraa qaba. qabdansa. Koodii namni kennan beekne qaba. Rakkoon qabu haa fitu dhis. Rakkoon qabu hin beekna AI illee yoo ta'e hin beekna. Akka mucattiin jette mana tokko keessa namni amma jedhe amma eenyuun rakkoo qabu jettu namni rakkoo qabu isa caala xayyibaadha xayyibaa doola keessatti obboleettii koo qaalii namuu si beeka namni Dubaay jiru kunoo bayaana argeetiin amma hundi namaa si beeka eenyu beekaa callimni jireenya keessa jennee malee eenyu namni wallaale hin jiru simmoo akka arginetti dhugaasii keenya nu gatii si beennuuf sirraa dubbanne utuu naman taaleen ta'e finnee sanatti wallaahi waan akkanaan dubbadhan gara kooti. Mubaarakuu ajaa'iba qabda. Saafitu AI hojjetaa yoo namaan na hojjedhaa jedhee malee. Bakka anaafatti bakka silaa ta'e wallaahi baaba ani mati raggallee yoo rakkatamna. Deema abboo saafii dhimma saafii isa kanas. Assalamu alaikum guys. Waalaikum assalaam. Awwali masaanii isaa. Afaan takkitti bichaa dubbadhee gadi bu'aa baay'ee naasa'uu jedha. Laal gaafa adda yoo fiidiyoon xayyibaallee miidiyaa kanarra ba'e normaali beekanii gaafa uummanni wal dacha'ee gaafa saafiin fiidiyoo qaba jedhee birrii galchaafii turan isinii galee gaafa dhimma tokko mincatti takkarraa hin qaba jedhee namni mirkaneessuun gaafa birrii galchaniifi. Bakka mirkaneessanii ol hin baasinii salphina mincatti ta'ennaa nuudhos jedhanii birrii galchanii namni dammoo maalitti fudhatee akkasuma fudhatee jira. Gin jechuudha mubee. Wallaahi billa'an yoo barbaadde akkaawuntii kee irratti sii galcha yoo saafiin fiidiyoo xayyibaa ol baase anatu diraama 5,000 anatu galchaaf saafiidha. Kuno wallaahi laazim an kakadhee siin jedhamu yoo barbaadde akkaawuntii kee irratti sii galchee yoo fiidiyoon isii bahe isaaf galchita. Yoo fiidiyoon isaa hin gallee hin baay'isii hin baane dammoo naaf deebista birrii kan koo. Mikinaatuun kan Sarara dhenga daram jatin tuna bira bulte waa irraa arga jira yooma hunkaan fiidiyoo miti barreeffama waga normaali iyyuu kaawwanni tu walii qabaatan anatu bakka bu'ee bakka xayyibaa bu'ee anatu galchaaf. Bakka sii bu'ee jechuudha. Dhibba sadii miti kuma dhibba sadii bichaa fiidiyoo masii baasee takki fiidiyoon isii ol bahe fiidiyoon isii ol bahe siinoo haa salphattu fiidiyoon isii dammoo inni bichaan bakka akka fiidiyoon isii hin jirre mirkanaa'ee uummata kanarratti fiidiyoo waraabamee deema gaafa haati siif jedha daawwattee booddee jettu durattinaa dhagaa ture si galee. Namicha dhamahaa xayyibaadhu namni meeqa ragaa baafii jirru namicha dhamahaa irraa namni haasaa bita akka inni bitamu kan godhaa roonyini beektaa xayyibaa namichi maraatuudha dhaggeeffadhu geeftii koo nama maraatuudha walitti dhufte waanuma jirtu waliin nowwisiniiti jalaa afi waan barbaade afaan da'u dhiifama naa godhaa jedhu bakka alana deema. Kabajni abeera ani yoon qoyaal tokko jaran nan fixa ani nan dubbadhe kee inni baasu isintu sana booddee deebii naa kenna abdii culullee hundi keessan ilu mucaan kun akka itti dubbataa jiru akka waan waa Afrikaa qabuuti gatii ta'eef mucattiin immoo hin jiru wanni tokko haqni koo naan baan haa ba'u jetti waan ta'eef dhageessanii qoysaa fi yaa rabbii goo. Alima obsi yeroo takka jalqaballee dubbii kana wayita dubbadhu kanuma dubbadheen giddiin dhiibdanii irra dibaa gootanii bira tartan malee jalqabuma akka seeneen dubbii kana qulqulleessuu yoo barbaaddan Halima miidhagdee olaa galtu. Qoy takkitti dhagaame jara jaarsi waa beeka jara amma eebbisaan dubbii kan ila argaa jiran namichi ila jalqaba abdiin dubbatee jira waliin haasaa takka hin qabnu barreeffama takka dubbii osoo argatan maa dhiibdan jiran argaara dubbii jiran kana caane mucaan qallu jalqabuma jedhee bara wanni dhugaa yoo ta'e saafiin isaa barreeffama takka ka walitti hin qabne addaan baafnaa jedhe giddiin irra dibaa gootanii akka waan saafiin viidiyoo wayii biraa qabu sila wanta irra dibaa godhee Jarana irra dibaa miti itti murteessine irraa saafii yeroo dubbatu dhaggeeffadhaa meel tokko saafii yeroo dubbatu asaasa keessatti waan na amansiisu wayii dubbate maali beektu ilaa hadhi duniyaadha boraa kiraadha dhiifama naa godhaati ani waa as qabee achi qabuun beeku yeroo saafiin dubbatu anuu shakkii natti dhagaamnaan yaada eebbisaa deeggaree maaliif namni kun waa ofitaa qabaatu malee akkasiin dubbanne egaa mucaa kana immoo yoo inni sataruun barbaanne illee an sataruun qaba jedhan callisi garuu mucaan maal jette waan qabu hunda gada baasu Halima maal jette hadha kan isiirraa milkaa'e birrii 300 naa kennitan malee jedhee kan milkaa'aa jiru haqa maaliin nu argitanii boranatti darbaa jira dubartoonni kana jedhaa jiru ummanni abaasuu jedhaa jiru. In afaan Mubaarak takkatti na dubbisi wanni anallee dubartii keessa sagalee ol fuudhee akkasinitti dubbadhu na godhe dhiifamaa waliin kalee baabaa sheeriyaa dirratti ol seenee
birrii 300 xayyibaa fudhadhe jedhe haliimaa dammoo 400 imaaraatii gaafadha sa'a 24 ijisiisee hawaalaa irraa buusadhee miidiyaa kanarra dubbate nama 1,200 irratti ila osoo dubbii beektani warroonni kenniin gugurdaan nu afoo jirtani lakkaa isin cubbimna nu dubartiidha dubbii teena miidhina dubbataa jirta osoo beektan nu awwaalina yoo nu salphinallee qabaanne yoo nu fafallee qabaanne fafa keena nu uffisaa nu galchaa bakka miidiyaa irraa hin galla hagatti matana adda isi xayyibaa fide boru ana fidaa jira ammallee dammoo mucattii tana ila dhageeffadha galuu isi miidiyaa irraa galuumi dhugamaa yoo qabaatte salphina fi fudhattee galtuu dharaa akka hin galle bakka ragama san nam tokko Mucaanuu yeroo jalqaba jettu iluu keessanii mucattiin tun waan dhageetti hunda keenya tokko waan qabu gannaafa baasu dhugaa koo naa kennaa jetti. Inni liman jette dhugaadha. Sila wanti miidiyaa irratti badde miidiyaa irratti sirroofti. Saafiin dhufee amma maa inni wanta soraadha. Gajaroo eegannatti baasuun moo eeggan darbe beektu baagiraawundii alaa sodaachiseera hojjaan. Shamarran jettuusin. Anuma kana sodaachiseera. Gube beekisa kawaajuume ifamaa wajjin bakkuma waayaa wiyyatti mul'atan dubbachuu barbaada. Dubbii ooftanii dhumarra geessanii akka hantuuta dhalarratti du'een ta'e naati. Amma wanni obboleettiin kan jette dhugaadha. Jalqaba isin raafte malee wanni sun. Gurballeen akka waan akkanatti hin deebine dubartii biratti illee kan dabarre gurbaan akka uumaan batti irraa qalanii yookaan maatii ishii uwwisee ganda maatii ishii yoo alaarfate yoo fayyifate dubbiin numa dhumatti xayyiballee ni deebiti jeeti yaadanii sila akkas gootanii bareeda yaaduma kanatti isin dabaluu barbaade ishillee ol deebisaati yookaan keessan gaafadhaa araara guutuu ta'uuf fayyisaa ishis fayyisee maatii ishillee wanni ishiin irratti quuftu ganda ishiidhaa uwwisee itti qalee akkasitti dhumatti jeeti yaada yoo inni hin qabaannellee namoonni dandeessan bira dhaabbatanii irraa guruu ni dandamachuu barbaade dubbii fixuudhaaf yoo barbaadan waa gabbaa sun immoo waa fiddi malee waan fixu akkasitti badhaa dubbii dhumarra geessaa irratti hin deebisnaa barbaada galatoomaa nama biraa galfadhu. Mubaarak yaada takkatti anama fakkeenya yaada warras keessaa amma eebbisaa si hin hubadha sirriitti hubadheera. Akkaataa micattiin barbaaddu fi akkaataa eebbisaan faa maarufaa barbaaddu akkasii miti. Eebbisaan waan kana bishaan itti naqeetumaan dhiisuu barbaada. Argeera waan arge. Gaafa akkasitti dhiisan akka waan viidiyoon kun saafii biratti hafee namni achi jaarsummaa taa'ee viidiyoo san mallaqaan bitan eebbisanitti sammuu namaa keessatti hafa. Micattiin immoo san hin barbaaddu. Ani yoo dogongora san qabaadhe rakkoo hin qabu wanti fedhe haa dhufu waan san naa baasudha. Yookaan immoo isin ofitti amantumi ofitti nama tokko intalli shamarra tokko ofitti amantii kana jette hamilee ta'uufii qaban malee yookaan dhiisi bakka dhiisi akka waan isin rakkoo qabdutti akka setteen nama sammuu sitti illee waan bira fakkaata nama biratti illee waan bira fakkaata. Kanaafiyyuu micattiin kan barbaaddu haa baasudha barama dhugaa jechuun waan sana haa baasu jechuudha. Inni immoo akka waan qabu akka waan harkaa qabutti akka waan jaarsoleen kadhattee dhiistetti akka itti herreegaa jirti. So kanaafiyyuu saafinii akka inni sobu wallaahi wabilla ani ni beeka maaliif anaa mataa kiyyan arrabsee na galabbate birrii kun qonnarraa fudhate. Inni anuma kan ji'a tokko dura ji'a hin eenyu raga. Maagaa birrii kaffaltanii wantu na qoyga na arrabsee suuraa kiif duuba kaayee riyaadii hatti dhalaa guddate minaamin jedhee milkiin aboo mucaan kun gowwaadha jazbaa sin dhiisuna jedhee birrii kun kudhan galcheef milkiin. Anarra galchee anumaan galchee wal seenee agarsiise. So kanaafiyyuu micattiin konfidensii ganaa qabdi waan ta'eefiyyuu isa wajjin nama dubbattee hin beektu wallaahi. Unumaa dubbattee hin beektu eegenni si arrabsee booda dhuftee keessan gaafatte malee. Kanaafiyyuu saafiin dhiirataa waan sanaa baasu yookaan immoo akkuma dura isin jedhe mucaan kun akka shamara maqaa balleessaa jiru maatiitti illee himanii warri ijoolleen achi Dubaa jirtan biiftuu kafteriyaa maatii isii bilbiltanii nama akkanaatii maqaa bajattanii viidiyoo hojjetu nuhu irraa hojjenna mubaarak obboleessoo viidiyoo mataa keenyaan yoo inni hojjechuu illee hojjenna mucaan kun garuu gosa hin qabu ni himata marakkoon qabu akkamitti abdi jolullee mee takkatti eegi carraa ila dubbiin dhumatu baate duubatti oofnee deebisi isinillee xayyibaallee bahuu hin qabdu eegemee hin qabdu obbo biiftuu kaafteeriyaa moonni hin qabdu takkatti eegeen fixatta naayitorkiin qabu dalagaadha dubbii dhumatu baate duubatti deebite xayyibaan bahuu hin qabdu himachuu qabdu yoo nu warri jaarsotaa kunillee dogoggore jedhan asin naafe jaarsummaa keessan naan taane yoo barbaadan naa jijjiira yookaan ammoo kana naa gaafadha kana naa godha bakka tanan naa hin qatte dhiifamallee sirri nan gaafannee jechuu qabdi bahuu hin qabdu jechuu barbaadeeti ilaanii fedhaa jechuun dhumatti ammallee wada jiraattan saafii deebii xayyibaa deebii waan si gaafatamuu qabu si gaafannaa jechuu barbaadeetu nu waraarumaaf irra bubbunnee deemna jechuun yeroo tokko tokko barsiisaalee
sobaati waluma araarsaa jedha. Yoo hojii gadhiifne isaan ittuma fufan jechuu waan kana garee uummatanii sanumaaf walitti qabnee bisaallee namni keessa jiru kun irruma tattaree araarsaa jirra malee nuti gabbuune keessa akkasitti waan sanillee fidii kanallee deebisii qajeeltullee fidii waan akkasitti hin seenne jechuu barbaade akkasin nuuf hubadhu obboleettii teenya gaafii nu gaafatu keessa. Jetti qofaa yoo danda'an jarri lachuu haadhee bu'aa xumura. Mee bubee carraa Isinirraan gabbuu gara ol deeffadhaati. Eeshi turumbadu. Eebbisaa waan takka dhagaye. bu'ini turumbaddu bu'ini. Ani jaluman taa'ee dhaggeeffadhaati. Isin wanni gootani saafii fidaati. Akka amma jedhanitti mitiyyoo warra isaanii ishillee gaafadhaati akka keessan gaafadhaati. Yoo irraa qalanii uumaan baan immoo beektan isin tuna caalaa beeka jettan amanaanii yoo maatii ishillee araada akka isheetti fedullee akkas ta'u ooluu natti fakkaata. Saafin immoo dirqama isaati fudhatu qaba. Wanni inni nam fidajuu tuni viidiyoo saafiidhaa yeroo hedduu jalan taa'an dhaggeeffadhaa. Dhiira maqaa balleessaa, nama hunda maqaa balleessaa, dhalaa garuu maqaa balleessee. Kaayini dabeettiin dubbadha malee lafaa ka'ee waanaa kennaadhaaf nama maqaa qabeenya namaa saamuudhaaf miti. Kun immoo aadaa akkanaa itti baratamuu qaba. Akka abdii jedhullee jeetti arraba sodaaf namni gariin fiigee waa kennaaf ni mi'eeffate. Kanaan naggaduu bare waan akkanaa kana asirratti goolabuu danda'uu qabdanii sodaatiin dhugaa jirtu namatti itti muraati. Arraboo taate akkuma inni waa arrabsutti namni biraas gabbee isaa arrabsuu danda'a. Saniifuu sodaa dhiisalaati dhugaa jirtu walitti muraa. Intaloo ishiis kiisee maatii ishillee kiisuu danda'uu qaban jaagalatooma hanga jala fattis leegaa. Asirratti wanni jiru Saabii. Otol gali. Kaleessa mana baabaa sheerriyaa turre mana maafuudaa turre beeta keessa raayee waan reefu mucattiin jette san irratti leeluun faatillee haadha gaanii. Birrii dubbadhee galchee fi birrii dubbadhee galchee fi Iluma kaleessa si heereetan karaatataa ture. Ilaaliiti kottu. Ilu sheeritti godhi bilis. komishinii qarshii 500 jettee 300 barbaadaa jennaan sila saafii jedheenani waan kana akka qarqaarsaatti irraa fuute Oromoon nama hundaa qarqaaraatu maan jira waan kana akka qarqaarsaatti irraa fuutee fi warri asirra taa'ee nu qarqaaruu fi warri namni qarqaaru kun hundinuu komishiniin hojjeta jechuudha wayita waa qarqaartanii namarraa fuutan komishinii barbaachisaa jennaan dirqama namni asirra taa'ee waa qarqaaru kun hundinuu komishiniidhaan dalagaa. Kan irraa fuudheeniif komishiniidha jedhe. Xayyiib jedheen kun walii mana jala jirti haa dhaggeeffattu. Waliigaltee qabdanii jennaan jalqaba waliigaltee qabnaa jedhe. Maarree jalqaba yoo waliigaltee qabaattan erga waliigalteen jiraatte waliigaltee keessan san isin hin dhooguu jedheen. Har'a Haliimaan 300 irraa fuudha. Xayyibaa 300 irraa fuudha. Haliimaa immoo 400 boosisiisaa jedhe mucaan sun jechuudha. Innaa sila kana ta'eef iyyuu waan dubbattan waliigalatti akka iluun dubbatee fi akka isaan dubbatetti illee yaaduma gaariidha. Maaliif isaan gabaabsanii tumaan shoorti godhaniif. Xiqqoo dhiibbaa mucattii irra godha akka yaada kiyyaatti jechuudha. Maaliif akka waan sun lafa jiru saafii tasgabbeessaniituma waan san bira taruuf ta'ee xiqqoo isiifillee fakkaata. Kana waan ta'eef akka yaada kiyyaatti yooma ol deebiftanillee ooyisii goosiftan. Saafiilleen viidiyoo ayi bahe isiinis viidiyoo ayi baate lakki obboleettii xiyya tana waluma buunee jennaan kaleessa aaree jennaan jecha san jedhe malee wanni isii wanni na bira jiru hin jiru jedhee saatima ammaa kana wanni ganaa deemee viidiyoo bakka biraatti hojjetuuf hin jiru ummanni kanayyuu hin waraabata ol bahee akkasitti viidiyoo ayi bahee dhiifama haa gaafatu akkasitti oofii goosisaa isin jechuu barbaadeeti akka yaada kiyyaatti. Fixattanii yaa dubbii tiktookiitiin mataa miila hin qabdu namni ajandaa barbaada. An tokkoffaa akka nu hubadhetti saafiin mucayyoo waan biraatti na bira jira osoo hin taane haasaa wanni inni gabaasuu barbaade natti fakkaate. An akka nama tokkotti haasaa meeseejii keessaa walii ergan san as fidanii sagalee banuu maxxansuu san hin barbaadu. Yoo abbaan ofirraa fixe yoo abbaan irraa gabaabatee ajandaa tiktookii keessaa bahuu barbaade keessaa baasuu barbaade. Yoo abbaan ajandaa tiktookii oofachuu barbaade an akka nama tokkotti keessan jiru. Kan biraa dubartoonni teennamee tasgabbaa'aa wanni gadi baa jettan kun birqiillee miti guyyaa guyyaan bayaatuma jira. Kan mana galillee kaasirra jirullee hima jira. Tokkoffaamee ufuma laala waan namaa jaarsummaa namaa dhayxanii dhiirti dubartii miite minaamin jechuu irra dura ufuma qusadha jechuun hin barbaada. Katti aanu namoonni gaafa dubbii namaa dubbattan gadoo teessan hin kaasina yoo qabaattan illee gaafa dubbii nama tokko walitti fiduuf dubbattanii
waan background nama sanii waliin qabdan dubbatina because namni sun uf shakka waan ta'eef dubbiin furmaatan argattu. Ta'ammaati jecha xabaqaan dhaabadhaa. Xabaqaan saafiitii fi xabaqaan xayyibaallee dhaabbadhaa. Xayyibaan lakkii hin araaramuu saafiin viidiyoo isii gabbaasa jedhee haginni gabbaasutti yoo jette isiin afaan qabdi. Rakkoon hin jiru. Ammoo dhiironni keenya dubartii xabaqaa ta'a jettan san hin taanaa garuu isin uf laala keessa deebi'a. Jecha keessan, gocha keessan uf tooyadha. Uf sodaataa dubbii waan naa godhee bar suutumaa soittaa dubbii nama riqina biibi mijattiin viidiyoon qabduuti. Hin fixadhaan. Ani siin jechaan jedhudha. Qeeqa deebiin akka dhiiraa deemu waan beeknuuf waan ati yaada kiyya. Abdii sirriin jirtu siyaasaa nama qabu. Amma inni bar mucaa waan hin beekneef. Kurdaamsa walii galaa. Sirna haqaati haqa dubbate wallaahi haqa dubbate. Akkanuma waan akkasii irratti hin beeku. Akka waan mijattiin viidiyoo qabduutti irra tarinaa akka mijattiin hin qabdu. Isintu jedhaa jira bara abdii. Anaa miti. Haasofni eebbisaa ani akkitti hubadhe yoo ta'e miiseejiidha. Miiseejii ammoo miiseejii saafii walii barreessan ta'e kanama biraatii walii barreessan ta'e asirran fidinaa miiseejii asirratti hin baninaa. Hinjiru haatitu jettee gahaati ayyamte barra eebbisaa eebbisa. Nabira hinjiru ani isaa waliin haasa'ee qabu haatitu isi jedhe afaan isi. Mee yaada kiyya fitadhe irraa bu'u keessa ooltan rakkoon hin jiru ajandaa. Ani kan jedhe yaadni kiyya akka hubatuuf umman miiseejii walii ergitan asirra oofuu irra ajandaa keessaa bayaadha kan jedhe ammallee kanan jiru. Jirree bara sanumatu hin jirre eebbisaa hin jirtu. Erga karaa sanii hin ta'u jettan. Karaa saniin eega hin ta'u jettan karaa ajandaatiin itti deemaati mucayyoollee qulqulleessaa saafiillee qulqulleessaa. Ani akka nama tokko dhiifama naa godhaa keessaa baheera yoo dogoggora dubbadhe naaf oolchaa uummanni keessa uummanni asirratti dhageettan hundinuu. Kanaaf warri loltanillee tasgabbaa dura dubbii jidduu jirtu fixaati ajandaa keessanitti tara. Ammaaf ammoo dubbiin akka amma nu jenne sanitti deemaa jirtu waan ta'eef karaa ajandaatiin itti deemaa. Shakkii namatti uumin shakkii sammuu keetti qabattee lama namaa shakkii uumin. Abdii takkaa miti qabadhu abdii waan siin jedhu waan amma asirratti haasaa eebbisaa kanarratti. Maaruuf akkasii miti duun. Kompetensi qabattee dubbattee maa foo baatayyaa akiita. Qabdu tartari taqqabne maa akkana gootan. Sammuu namaa shakkiin baasan amcattii naa baasu jettee baasaa kam. Namni akkas isinitti hin dheeressu isinirraa bu'a. Haasofni eebbisaan jedhe. Ila dubbii tokko namni as taa'u kun odda galgalaati waan dhagayaa jirru kana achi ilaalle argine si gala osoo waa jiraatanii saafii kadhanne birrii tanaa kenninaaf namni birriiyyuu kennaafii jiru jira birriillee kennaan jirru dhiifamallee gaafadhu viidiyoollee hojjedhuufii jedhaan jira qaruu ta'e bira dhaanii gowwaa dirra dhaanii jedhan nama aqlii qabuuf dubbiin akkanumatti namaa gala zirzirii fi kaanii godhanii girrigirrii baay'isanii of mi'eessullee hin barbaachisu wanni eebbisaan gaafa dubbii namaa dubbattan gadoo teessan keessan kaasinaa jedhee murtii asii kaleessaati ta'uu fi himataa namaa jaarsummaa dubbatuu hin danda'u dhamataa namni sun gaafsan gaafa rakkoo fi himate jechuudha jaarsa ta'uu hin danda'u kanaaf jedhe rakkoo keessan isaatii waan amma irra jirru kana haasaa jechuun dubbii haqaati ammallee ka itti fixaa jirru nuti xayyibaatu waa lafaa qaba mucaan kun waa harka qaba jennee fixaan jirru osoo akkas taate akkuma dheengaddaa san kadhannee namuu birriin asii galcha jedhaan birriin sii galtullee hin jirtu mucattii dhiifama gaafadhu jedhaanii jira afaan oromootiin dubbataa irra jiran waa mimmi'eessuu fi waa guddisuuf hin fiigina baqa kun dubbiin kana jechuun wanni jiru jiru mucattii dhiifama gaafadhu allaqa maal barbaaddan kana caalaa maa isanii dubbii waa wanni Mubarak carraa naa kenname moo Carraa fudhuu baabaan gaddine tuusiin kennini ilaa waa tokko sitti hima dhugaa jaallattu sagalee isinii banuu hin danda'a namoota hedduudhaan saafiin keessaan wallahi waatun harka jira wallahi jedhee sagaleen nama erge jira ragaadhaa barbaada jechuudha eebbisaanii asirratti waa babbanuun jaallannu jennaan malee saafiini keessaanis deemeera irraanis deemeera ummata mataa hidhee amansiifateera kanaaf mucaan haqa jiru naafa baasu gada baasu an fokkisinna gada baasu jette miti amma tukootiti saafiin dhufee gada baasu kottu saafii ajjala jirta Mube wanna akkasii jiru amma adillee amma keessaa baay'ee kana takkatti naa kenna. Biiftuu kaafteeriyaa kennaa dura nama guddaa baay'ee turaranii kennaa fi Cara takkatti naa kennaa deemaa jira anillee keessaa baama booda ittiin argamu. Ayyee
Ena dhaggeeffadha. Ammallee taanan wanti micattiin gaafattee fi wanni jaarsi dubbataa jiru tokko walitti dhufaa hin jiru. Micaan hin soba. Warroonni akka eebbisaa warri sammuu isaatti qabatanii amansiisan viidiyoo wayitu micattii hin qabdu. Kanaafiyyuu ajandaa kana warri dubbii kana fixuu barbaatan godhan beektaa? Saafii yoo dhugaa ta'e yoo dhiira ta'e haa baasu yookaan dhiisa. Dhumateera. Wanni biraan jiru. Ade dubbadha achi boodaan illee yaada abdii irratti wata kai. Jarala. Mangodo. Na mangodo. Chadde suna mala god wole ya obsde. Dadu. Bare chadde se marte tokko kana aften. Safini mujati badaleera dhugaa Oromoon qabdu san azbaya afitatu akka dubbannataati. Mucattiin tun badii isa biraa yoo qabaachuun ol baasaniif hin jiru. Yooma jiraatu hin jiru iyyuu. Ol baasuuf hin jiru. Akka dhugaatitti faneetuma gabaa malee ollaalee timitti jaarsi kaasa'u. Uumamatu akka waa wayii waan dagale deemee nama wali fayyadaalleen akkas jedha. Sobanii isaan gara biraatti bisaallee ani isaan illee bisaallee wanna yoo taate hin baddane mudatti waan uffisee sagaleen hin jiru. Jiru amma sirrii jira. Jiru namni tokko Ustaaz Ahmad Jalaa bu'aa dhiifama wajjin reefan argaara. Amma sirraa'eera. Ani bu'ee jira kalas isaan galchin bu'a. Amma sirraa'ee sagaleen kiyya. Osoo abdii mee osoo hin buune Osoo hin buune waa jechuun irra deddeebi'ee kaasaa ture. Maqaa nama jiruu nama beekaadha. Ila deddeebi'ee Laa eebbisaa situ. ani ajandaallee beeku Situ na riqee bara. Akka ijoollee dhageenye Carraa keen gaa eebbisa. ila qoyka dubbii ani maaliif eebbisaa maaliif si aare beekta wallahi dhugumaan si aare eebbisaan dhugumaan si aare wallahi lazim namatti aaru si aare jira maali beekta an dhiira dubbiin nama tuttuqxun bar an daarektii summa wallahi waan namni marti beeku dubbadhe malee soballee hin beeku si galee akka mucaan sobullee si caala beeka mumkin sammuu keetti waan biraa jechuu danda'a ati dubbichi an deddeemte akka waan asirraane haloo wayii qabu ani waa hunda gogummaa isaa beekee soo inni arrabsu birrii kuma kun ergeefi biraa qabbu'e bar kuma kun ergeefi biraa bu'e waan isa beekuuf si galee akka waan ani yookaan waan wayii waan ta'an naatiif intalli shamaraa tokko osoo ani sagalee maayyuu isaa kaayee hin beeku jettu akkamitti bakka dubbii tan akkana goonetu maan bakka mee obsi Nuraddiin mee qoy tokkoffaa abdii na dhageeffadha tokkoffaa egaa akkasitti yaadde ani homa takka wanni ani beeku hin jiru viidiyoo sanuun dhageeffan ajandaa kanallee seenullee hin barbaadu seenuufillee seenu tokkoffaa kan ani dubbitti ilaale yuusii yoo dhugaa dubbanne jecha dhimma ofii waliin qabdu san dhiistee jecha osoo waan birrii san dubbachuu baatte eega mucayyootti illee dhiyaatte saafitti illee dhiyaatte eega keessa beekte rakkoo san bitintiin gootee dubbatte furmaata dubbachuu qabda. Maaltu saafii lolchiisa yoo ati waan duraan isa wajjin dubbatte waan dhimma keetti asii kaaste yoo Caaluu jaaladhu. Elo wallahi elo. Lola eegeetti sheernatti godhin mubaarak rabbii keetiidhaan waan Oromoon jiraa hin jiru. Ana kanan seene wallahi akkasi seene warabba. Jaaladhu waan akkanaa kanneen lola hudduu ani jaaladhu Oromoon lola hudduu sagalee ta'uu lola hudduu jaalatti keessaa baanee eebbisaa keessaa baanee warri biraa Abbo Rabbi jedhaati jara kana nurraan baasinaa jaarsonni biraa nu dhaabadha dubbii tanaa xumurru Ramadaan. Abbo hudduu takkayyuu hin jirtu jara namichi kijibaadii isaa seenaa dubbatu. Nama sobo akkamitti nama taphatama. Takka wanti jiru hin jirtu jaarsa ani hin jirti hin jenne bara hin jirti hin jenne hin jirti hin jenne. Bakka dubbii akka ofii ilaalle hin jirti irratti wal lolaa amma elo naamsa lamatti gara booddee waan akka isheen ittiin godhu waan elo naamsa lamatti adamma ila ummata kenna jaarsummaa yoo laalte kijibdeelle wali araarsite isin namni mufata kama kijibu kanallee gaafattee seeraan osoo hin arrabsin osoo nama hin dubbatin dhugaa mucayyoo sanillee mucayyoon teettee innillee akkasi baasuu qabdan
asuma injirtoo jettiin injirti jedha ajandaan kun numa deemaa jedha akkasitti miti jaarsummaa gafittu yoo sirna jaarsummaa laalte gattee cibtee isallee gaafatte isiillee waan irraan qabe gaafatte isallee waan irraa qabu gaafatte yoo inni jarallee kakachiifte akkasitti seeraan deemte akka nu amma deemnu kanatti numa babal'ata saafiin amma yoo barbaadu hin dhufu soba yoo nu xayyibaan hin dhufu inni yoo seena gabbu'a kun gasseena dalagaa qabna nu maaltu nu cinqe waan akkanaa wajjin an akka mataa kiyyaatti keessaa na baase taa'ee sin dhageeffadha omaan dubbadhu dhiifama naa godha. Iluun bayini asirratti waan jechuu barbaadu Mubaarak maasitti fakkaate beektaa? Alkallattii fi kallattii waan jedhamu tokkotu jira. Haasaa arsii kana keessatti ka daarektii namaa waa jettuu fi dalgaa waa jettuuntu jira. Amma mucaa kana akka dubbiin kun mucattii tana dhugaa akka isiin qabdu alkallattiidhaan murreefii jirra bara. Birriin siigal wayiillee hin jiru. Wanni ati gootu tokko hin jiruuti mucaa tana dhiifama gaafadhuu jechuun bar wanni jiru hin jiruudha bara osoo dhugaa mucaan kun dhugaa qabaatee waa jiraatanii jechuu. Obboleessa dhugaa si deemaan mucaa yoo maakii arsii meeshaan gabbayee jiraataan jirtu maal wali iyyaa oolla asirra gabbaasanii gaffuudhanii mucaan biyya keessa taa'e torbaanuma tokko iyyaa turtan jechuu asirra nagaan geemii seentee taphatte akka dhiiraa mul'ii fi hidhatte nama dura dhaabbatte osoo mataa gadi hin qabatin akka dhiiraa ol jettee deemaa jirti meeshaan isii gabbayee biyya keessa jira jechuudha. Madabbo kana nu haasaan akka mataa kiyyaatti dhagahuun fedhu dhiifama naa godha dantaatee sanii abbaan barbaadda wal fixa waan akka rabbeedhi waan daabboo natti sheerin godhe. Lakkii wallaahi kana booddee sheerin godhe waan akkanaa. Okay. Dhiifama jedhu. Mufeet maarufe. Ani duratti illee dubbadheera namni jaarsi yoo dubbatu jiran ila sobeena walii araarsa. Amma namni as keessaa waa argatu illee hin jiranatti fakkaatu. Saafii jechuun nama birritti amanu malee nama namooma namaatti hin amanne saafii. Kana jechuun namni 4,000 taa'ee namni gurda as keessa taa'ee isa kadhatu birrii 300 yana gashitan malee jedha bara akka kennan jira. Dubbii gara deemaartu dubbii akkam akka bahar hundi keenya argaa bara. Gaafa mucattiin tun jalqabumayyuu himattu barreeffama takka namni walirraa hin barreessine akkamitti wanti akkanaa bira jiraata jedhan dubbii amma jaarsi dubbii tana hunda osuma argu an duratti illee dubbadheera dubbachuu illee barbaadee ture dubbii kana akka amma namni kaase kana dubbachuu illee barbaadee ture garuu dubbii argamaa saafiirra saafiin waan qajeela dubbataa jiru dubbii zoorsisuuf an jaalala akkana ta'een fuudhaa yoo jedhu kun dubbiin akka sobate jalqabuma irraa masaraatuma dubbii akka sobate jaarsa kana ifeera amma fakkeenyaaf eebbisaa fa'aa ifeera dubbiin kun. Akka dubbii sobaa ta'e walitti barreeffama takka kan qabne dubbiin kun ifa ta'eera jedha. Kanaafuu dubbii kana maal godhuu qabna ree soba ta'ee egaa argite dhiifama waan jiru hin jiru dhiifama viidiyoo jedhee haa hojjetu malee akka dubbiin soba ta'e. Daldala kana mucaan kun eebbisaan beektan duraan abdii dhaggeeffata. duraan afaan bee nama kadhataa ture amma immoo Abdii kun dhaggeeffata abdii jirullee ani ifatti yeroo dheeraa wal beekna miti eebbisaan immoo akkasii beekuttan beeka. Wallaahi eebbisaan nama jandaallee miti nama dubbii kanaa olii fixuudha. Inubanne inni gabaabsuuf dubbii gabaabsee xumuruufi. Sasimaa dubartiidha misiin. Sasiin jette sana dhaquu dhiibne dheeressuu dhiibne piraayiveetii sin jaalladha jedhanii. Birrii na gargaaraniif akka nama gartee ani birrii barbaadu akka nama ani hiyyeessaa godhanii birrii barbaadanii dhugaa kiyya sii galee Mubaarak Musammaallee sii galee birrii na gaafachuuf birrii 30 ilmaan kiyya maxxansee jedhe ka'anii haadha manaa isaa gartee isa inni gartee dubartii biraa irraan naannessinaan inni dubartii biraa gartee finnaan isiif dubbatte gabbayee gara biraatti birrii na gaafachuuf jedhe Mubaarak Musammaa walitti gayyaana warabbal kaaba. Amma kootu san dhiisii kana maraa dhiisiiti amma kootuuti uummanni kun laal taa'ee si eegaa jira saafi narratti cufeera. Kootu jedhiin abbo yoo ka gurra qabaate akka dhaga'u taate. Aboo muudii nu qabataara yaakii viidiyoo mucaa wayiitu biran jiru yaakii dhiisaa waan Abbo dhiisaa. dhiisaa wallahi viidiyoo wayiitu biran jiru. Mubee amma wanti jiru tokkoffaa mucattiin seensisaa mucattii haasaa biraa illee qabdi. Mucattii fidaa mucattiin haa dhuftu. Mucattii namatu na ergee biyya kana keessaa jedhaa dubbii wal qeeqaa. Boriifuun dhaggeeffadhaa sabbaloonni keessanii jira. Intala arsiitti taphatee intala feedatti taphatee intala arsii intala sikkoo mandoo itti taphatee jedhe eenyuun ni jedhe nan rifadhee dhaqee laa gastii kana galche samiiraadhaa jedhe addeebisee immoo lakkii isiini dhugaadhaa kan sikkoo mandooti kan wallaggaati kan jimmaati garuu mucaan dhalattuu naannoo jimmaati aggaaroodha jennaan zorballaan jedhe jechuudha. Inni yoo barbaade jimmarraa fuudhee sikkoo mandoo galcha yoo barbaade sikkoo mandoo keessaa fuudhee wallagga galcha jechuudha. Amma dhaqee waan barbaadde jedhii na laggatti rakkoon qabu hangana kootiin. Wallaahi mucuma kanarraa fixi mal xayyibaa irra deebi'ee dubbachuun barbaachisu. Ijoolleen onlaayinii irratti hojjechuu Dubaayii keessatti Saawudii keessatti eegalameera. Baala gummaa miti dhageessanii
hiree jiraati hojiidha kun hojjetaa jirra hojjechiisaa jirra kun baala gummaa miti garuu isinitti onlaayinii irra taa'anii gurgurachuun waan biraa isinitti fakkaachuu danda'a amma Dubaayii dhuftanutti kana jechuun of danda'uudhaaf namni hojii hojjeta hoteela hojjetaan jiranu ifaan ifatti laayifii irratti uffata waan qaban qibaatii gurguratanii bulu yeroo gadi baanee haamilee jira waan hin taane xunnu hin bareedu keessattuu mudhiira ta'a qoy viidiyoo Afrikaa qabaa jennu dhaggeeffadhaa waan sin gaafadha viidiyoo Afrikaa qabaa jennu saafiin ayyee viidiyoo Afrikaa qaba maalta taphasamuuf ree birriin tokko kan kennamuuf hin jiru dhageessanii utuma viidiyoo qabaate kana namni viidiyootti kennu yoo jiraate isumatu of baddale utuma viidiyoo Afrikaa qabaate kan Tayyibaa birrii naa kenni diraama 300 naa kennitu malee jechuu maaltu fidi kanaafu please wala qusannu Tayyibaan bishaan irra qulqulluu kunoo Dubaayin jirra amman argetti isila takas akkasu wallahi argeen beeku angara gootiin takka sabboonaan kunooti baabaan kunooti abdiin booruu as jira ramadaan as jira hundi keenya as jirra takka argine hin beennu ganama kaati onlaayinii irratti argina laayivii irratti hojii hojjetachuu garuu akka ta'e jiraachuun gaariidha Tayyibaa Baba, apa mudah kenal? Ramadan, kini Hindu berbuti wa an jechu barbarusan jechuudha. Waan haasoftu qabdiyad iti nahimi ani ni madaba kan jireenyi Dubaay keessa natta dhofteti an bareedele nama takka hin caalle qumati qabaadhe nama takka hin caalle birrii qabaadhe nama takka hin caalle an ergama baay'eetu natti jira. Inni obseera malee shamarran garitti madden jira. Jireenyi natta dhofteeritan isni galee ani waa hunda nama caaleeti miti. Birrii qabaadhe nama caaleentii mitan dhiiramee kanatti erganii jechuudha dhiiramee kanatti erganii viidiyoo irraan waraabanii obsee agana ga'een jira obsee buleen jiran imaaraati tana keessa jechuudha an nama takka caaleetii miti ifaajee haadhatii yaaladhee ifaajee haadhatii qarqaaruu malee an nama takka caaleetii miti waa takkaan jechuudha ani jechuudha kalaas animma jechuudha qaamaaneen nuun barbaada baabaa Nuuraddiiniin Ramadaaniin Baba biftu kafteeriyaa nama himadhu qaballe si jammar dhiiras keessa jiran jechuudha an jireenyi natti dhofteerti an bultii akka jaaladhu nu dhabeera nama na jaalatee na siiquyyuu amanee akka itti siiquun dhabee jiraani keessa kana jechuudha maqaa kiyyaaf maqaa warra kiyyaatiif jechuudha nama na jaalatee natti kalaayeyyuu jaaladhee akka itti siiquun dhabee jiraani kalaas erga dubbiin natti jabaate hin himadhaan wanti kiyyaayyuu yoo gabba'e kana booda jechuudha an akka namni imaaraatii keessa natti bitame waan tokko lubbuuti yarratti wanni fudhatu asirratti na dhagaa hundi keessan ebalu jedhee dubbadhaani du'a bushaan fudhatanii isinii galee imaaraati tana keessatti jechuudha nama lama dhiira nama lama natti bitaniira tokko ramadaana keessa natti bitanii ramadaana barana tare kana keessa jechuudha isinii galee ramadaana kana keessa natti bitanii jechuudha Tayyibaa qaraa jaaladhee dhufne namatu birriidhaan irraa nu waraabi qaama isii jedhee na ergee jennaan dhufee garuu namummaa isii garaa na nyaatee jennaan dhiisee jedhee namatti hime isinii galee namtichi suni kana sila ta'eef an nama jaaladhee bultii ani amma gaheen jira abbaa kiyyaaf hangafaan isinii galee abbaa kiyyaaf hangafa abbaan kiyya amma nama soddaa godhatu ta'uu geera ani ana moduu heerume intala ilma qabayoo tana sila jireenya biyya ormaatiif malee jechuudha isinii galee an amma jechuudha shakkii guddaa keessa jira yoo namni tokko dhufee una dubbise ergamee dhufee jedhee ofirraa ari'uu eegalee jira jireenyi kiyyaafuu gaarii miti kun an jireenyi natti hadhoofteerti ana dulloonni imaaraatii jirtu tuni maannan rakkatteen jedhee baran maannan rakkatteen nama natti bitti maaliidha isaan caalee jennaan dhiira natti bitti maaliidha isaan caalee jennaan dhiira natti bitanii waraabinaan jedhanii natti erganana ani yoo zirzir godhe asirra himinaan jedhan hin himaan galuun galaa isinii galee an nama natti bitamee jira bakka an nama natti bitamee wantoota kanneen Nuuraddiinitti ina Baba kafteria, bibtu kafteria, baba kana lafarratti haasa'amu kana lafarratti garaa kiyyaa baafadhaa kalaasi gubata garaa kiyyaa baafadhaa waggaa lamaaf obsee jira waan kana. Tayyibaa kadhii lafarra si dubbii ajandaa dhugaa qabdaa waan dhugaa qabdu qoy xayyuuti taas gabbaa'ee miira keessa ba'e dhugaa qabdaa dhugaa qabdu namni. Qoy nan dubbadhaa. Baannoo kan lafa siyaaraan waan sila dubbachuu qabdu waan amma namni caalu. Qoy xayyuu qoy mee Tayyibaa ilaa afaan takkatti na dubbisi Mubaarak. Dhugaa dubbachuu fi namni itti jabaattu malee afaan baafatee akkatti hin dubbatu.
mucayyoon wanti biraa wanti addaa wanti an dubbachuu barbaadu jira jettee ifatti dubbattee jirti. Nutis yeroo ittiin kenninu namoota isii waamatte hundaan wal geenne okay tokko lama jenne namni sun rakkoon isaa maali kaayyoon isaa maali even if wanni isiin beektuu fi wanni namni sun beeku yoo jiraate ifaa fi bilisatti nama san teessifnee gaafannaaf kun dhugaa lafa jiru. Amma ta'iibaan asirratti miira keessa galtee dhugaa jiru zirzir godhee himaan sirriidhaa miti. Ati tasgabbaayi. Akkuma jalqaba afaan keetii baafatte namoonni ati lakkaayatte dhugaa keessii haalaalanii dhugaa kan kee bakka itti haa godhanii qaamni akkaataa kanaan deemu yoo ka jiraatu taate si qofaaf osoo hin taane nu hundaaf diina kennu akkasitti fudhadhaan. Dhugaa lafa jiru ilaalla ati tasgabbaayi waan dubbachuu qabdu dubbadhu dhimma kanarraa qulqullaayi gadi bu'u. Saafii dhufee fakkaata saafii ababoo darbadhu si bakka falaa ababoo kennu ol baate. Ol gali. Oi baba, deemina. Amma si sadawaa mateetti. Ramadaan baabaa fi biiftuun itti deema. Ookii ofitti waama. Waan isin himatu irraa fuudha. Amma immoo saafii qottoo ol gali. Nam tokko jalaa gadi bu'aa dhiifamaa wajjin. Sabboon asin deebisa. Dhiifama walii waa akka dubbadhu waan kalee galgalallee beekaatuman dubbii kana dossaara malee beekaatuman tokkollee kalee galgala naa dawwalee suudii irraa jechuudha. Ati torbee kana keessa naan jedhe nama shamarranii wayiitii wadhabdee beektaa naan jedhe. Bakka shakkii Dubaay keessa namni sibbitamee jira. Rakkoo qabu jara baabaatti gadi buufnee dubbanne irraa isa baabaa fi biiftuu kaafteeriyaa fi Ramadaan jettee waammatte kana dhumeera. Saafii. Kumaa fi dhibba lama kafali leenca ta'uu gadhiisi. Gadhiisi amma dafi. Amma gadhiisi. Leenca gadhiisi dafi amma. Dafi leenca gadhiisi waan takka hin dubbatin. Waan takka hin dubbatin Mubaarak Musammaa. Baas. Dhugaa kiyya dubbadhu wallaahi nan gadhiisa baas. Dhugaa muciyoo tanaa barbaadda. Dhugaa muciyoo tanaa barbaadda gabbu ilaali. Waan isin jettu irraa fuudhu. Akkasumaan kafali leenca kiyya. Kafali. Amma kafaltaa dubbii bira dhiiftee kafali amma. Nan kaffala. Akka namaatti nama gosa kafali amma. Kafali amma. Kafali. Allafa kee waa dubbataa saafii namaan ka'eetiin saafii namaan ka'een lafa nama maqaa nama balleessa. Maa inni kaatee asirra teetteetiin maqaa nama balleessa ilma. Sitti meera dhageeffadhu balleessu. Lakkaawattee miti deemaa irraa fuudha. Kijiba kana kafali amma. Kijiba kana gatee foloorsii qaba jettee maqaa namaan balleessinati. Sila maala taara warri jaartaa maa jallee galle asini maala taara. Foloorsii qaba jettee ani waan muciyoo tana malee isii miidha. Waa malee gabbee dubbadda. Viidiyoodha. Kawarra isii nama nama lakkaawattee himyaan illee achirratti dubbadda. Maal garteetiin akkanatti ana xiqqeessuu deemtan akkamitti ani namni guddaa naga naga'u namni obboleettii qabu namni haadha qabu sii galee. Anillee waan dhugaa isii deeggaru takka qabaa jechuudha dhugaa isii deeggaru takka. Eega dubbiin akkana taate zarazzarree walimna namoota gartee anis wajjin dubbadde zarazzarree takka takkaan gayyaaf nak isin barbaaddutti kana barbaaddii miti. Saafii. Kafali amma na isii dafi. Laa abaasu baabaa. Amana dhiisi. Abbo wanni baasu tokko hin jiru jara Aboo leenca kafalii fi fokkoraan maa inni kafinnee viidiyoo abaasuudha osoo inni Abboo leencaa miti dhagaye dhagaa dubbii wal keessa oofina leencaa miti kan Mubaarakiitiif kan walitti fiine mucattii ka himatti nama biraati. Amma waa'ee Mubaarakii dhiisa. Dhimma mucattiitii fi dhimma saafii dubbachaa jirra. Kana baabaa goolee akka dhageeffadha. Waa'ee kootii namaa takkatti kun. naa arrabsu dhaqee. Dhageeffadha. Waa'ee leenca fiduu fi fiduu dhabuu achi booda. Amma nu ka barbaannu dhimma xayyibaa of harkaa qabdaami obboleessa kiyya abjuu sodaaf hirriban dhabanii gadi baasi. Allaqe. Okay? Kana gochuu dandeetta? As fidi. Hin dandeettu? Xayyiballeen sodaan qabdu. Namni asirra jiru 3,600 kanallee sodaan qabu. Namallee argiteen doorsisiin kaan irraa kortu kaan buuta kaan irraa buutu kaan korta. No. Namni haga ila yoo wal beekumsas taate namni ana si maaruu fi wal caalaa wal beeku tokko hin jiru nama ganda takkaati nama qe'ee wal beeku akka qe'eettillee maqaanu balleessaa jirta obboleessa kiyya salphanne mataa gadi qabanneerra kootuuti yoo si bira jiraate fidi sodaa tokko hin qabnu mucayyoolleen sodaa tokko hin qabdu naman as faraarra'in kootu sii dhumatteerti amma booda ajandaan sirraa bitamu tokko hin jiru sitti meera. Saafii ol deebiiti
leenca keessa nagaafat tarakkoon qabu mucaadha baasii fi fatafateen himaa nama dhimma kana natti meejettetta dhimma sana si aanee yoo ta'e dhimma sana ragaa waliin dhiyeessii fi maanguddoo nama lakkaa'amanii kaan fudhatanii gadi bu'u. Kanaan achi kan koo boroftaan argate tarakkoon qabu mucaadhuma haqa baasi. Ol galche muu beeyati. Maa abaaboo darbatu nan kaffalaa fedheen dagadde. Abaaboo darbadhu saafi ol gali. Ol galiiti dubbii qulqullitti dubbadhuuti waan argisiisuu qabdu argisiisi mucayyoo wajjinillee harri addunyaa boruu akiraadha najaa bayi allaqe. Alabboo. Kasaafiitii fi kan mucayyoo asumarra goolabame. Waddaa namni kun ilaawaa jettanaa jedha dubbii wallee sirrinaan jedhaa malee. Namni kun ijoollee wal ficcisiisuuf deema ijoollee Dubaay keessa jiran. Wallahi ijoollee wal ficcisiisuuf deema waan qilaa sammuutti qabadhala. Xayyibaaf abbaa ta'e xayyibaaf baabaa yoo barbaade. Baabaan natti abaluu natti malee ijoollee wal ficcisiisuuf deema. Baabaan gabayaa akkanaa keessa hin jiru dhiisa bibi. Laa dhiisatti baabaa qabadhaan siin jedhe bakka calluu malee qabadhu kana. Xayyibaa mucaaf nama biraa walitti buusuuf deema maqaa waame. Kanu mala. Mubeekii wanta akkittiin wanti deegaluu qabu tokkoffaa ajandaa jijjiiruu dhufaara mucaan. Mucaan mucattii waa'ee saafii miti kan lafa gabbuufatte waa'ee saafiitii miti jedhan. Waan kiyyalee lafannaa haa buuhoo jedha akka dhiira ol dhufee haa dubbatu. Mucattiin nama biraa himadhaa nama biraa nama himadhu qaba jettee. Dhaggeeffadhoo Xayyibaa nuti qabadhu. Xayyibaan Saawud Arabiyaa deemtee aduftu. Saawud Arabiyaan Imaaraat Khaliijii namiti Imaaraat Kuweet Kaatar. Saawud Arabiyaa akkasiin deemtu haala mijeessinaa fi baabaa biizaa hojjechiisi antikeetti dhagaagala namni. Akkasin godhina no. Wallaahi deemtu dhugaan siin jedhaa. Akkanumaan haasoftaatille. Xayyibaan bakka bu'ummaa nama tokko haa kennitu. Dhaggeeffadha. Yoo barbaachisaa ta'e anumaafuu bakka bu'ummaa haa kennitu. Qaxxitaa deemanii himata itti banuun ni danda'ama. Mucaan kun seeraan jiraataa jira waraqaa qaba biyya san keessatti kalli walii miti. Xiisa limaar hin galchuun ni danda'ama jaran. Mucaani haa fi huu addaan hin beekne nafsee namaatiin haa taphatu. Maal jechuu jarana? No. Dhaabaa dubbii kana asuma dhaabaa mucaan maqaballeessiidhaan haa himatamu. Kalaas. Mubaarak. Abboo dubbii tana akka fixa gurbaadhaa chaalenjii kennan chaalenjii akkamii saafii yoo Xayyibaa gabbaaf ta'anii chaalenjii kennaniif isin viidiyoo hojjettachu booda wallaahi guyyaa sadi waa isin haasuu rabbitti isin kakadhaachu booda. Yoo namni raasee booda inni haasatu mal garuu immoo chaalenjii kennaaf hin xiqqeessanume chaalenjii kennaaf fiideedhaani. Ani akka akkuma cattiin bashaniin kennaaf kunu akkaawunti as argamu dhiisa waan kanallee naaseen amaarree fida akkasiisan dhiisaati kun immoo araaran ta'uuti gurbaarraa illee naaseenaa gatii godhinaa isallee araarri kamaale hooy nama as keessaa himadhette isin filatteemi isin warri isin filatte gabbuu adeemaa fixaaf dubbii warra as keessaa kan saafiidha saafiidha naaseenaa. Anaaf isa walitti gadi baasan booddee dhiifama naa godhaa obboleewwan koo kasi koomandoo namichi kun dhimma keessa hin galchina aan dhimmi kootiif dhimmi isaa dhimma gandaatii miti dhimma maaliitii miti dhimma amantaatii miti aan dhimma irraa qaba namicha kanarraa. Dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti kalaa saafiin kana beekuun hin ta'uu dhaba. Chaalenjii kennaaf chaalenjii barbaachisu nama na mucaan dhagan kijiba jaran kijiba irratti walii harka dha'uun barbaachisu jaran dhugaa jirtu Mubaarak. Sijjaan rabbii namicha gingilcha akkana naasoo kana duwwaa biraa qabaate yoo tana gingilcha waliin baafne dhiiratu waa namaa dhossaa dhiiraa miti inni eegummaa ta'eeti nookko. Dhiiratu waa namaa miti qabachuu yoo inni AI dalagee Mubaarak yoo inni AI dalagee akkasuma dalagee wal bira kaa isuma san akkasi wallaahi fataa jedhii namni Mubaarak atillee golatu namicha kana gadhiisuudhaan ijoollee mi'aan tokko maafiyaa 300 dhanaa barreessa maafiyaa 300 torri walii galtan barreessa bakka inni dhaqee hundatti maafiyaa 300 barreessaa. Mubee tokkoffaa wanti namni asirra buluuf illee dhugaamu jettii tana arguufidha jara. Dhugaamu jettiitu mul'atteerti. Asaba dhugaan isii baateetti baramma dhugaan isii gaafa inni gastii irraa baqatee baatee. Dhugaa isii arguuf taara meena jedhan dubbatina takkitti dubbadheetiin isin irraa bu'a. Dhugaa mucattii namni 4,000 argeera. Maatiin isiillee argeera kana caalee dhugaan jiru hin jiru. Mucaan kijiba keessaa boombaa ta'u hundi keenya argineerra warri as keessa jirullee argeerra warri jala jirullee argeera. Mucaan kijibarraa dhagaye
amma abdii culullee himatee miti anayyuu nama xansee birrii na galchiifateera rakkatee galcheef malee akkaawuntiin waan keessa dhabe kun milkii gaafadhu wallahi rakkatee galcheef malee ndawum ani galchuuf didee wali aarree Abdusalaam galcheef namni beeku maqaa isaatiin jedhee galcheef si galee kana jechuun mucaan nuti dhugaa dubbachuuf nuti balleessi kan balleessini akkasi galchineef nama keenya inni kabajamtoota jaalatamtoota keenya wallahi akka taajii kana mataarra jirtu dhugaa mucaa kennine irraa hundi keenya iyyuu dhibbaan dhibbatti dhiifama wajjin narraa gadi bu'aa simbusuun natti ulfaate.